aartii keenya itti fufuu dandeenya. Akka dhahalaa yoo deemne maqaa dhahalaatti yoo deemne oromummaa keenya bakka akalaati. Bilaash. Anammoo fakkeenyaaf maqaan keenya Xalahaadha. Tarii goota Oromoo ta'uu danda'a. Nama Oromoof qabsaa'u jiru ta'uu danda'a. Laa anammoo nama Oromoof qabsaa'u nama biyya namaa jiru. Biyyan jiru. Nama qabsoorrallee jiru miti. Maqaa Xalahaa kanaan Oromoon gaafan qabsaa'u. Arabaafin qabsaa'u jira moo Oromoofin qabsaa'u jira? Maqaafin qabsaa'u jira moo Oromummaafin qabsaa'u jira? Bakka tanatti naa baasaame. Waanuma keessa jiru. Ayyoo dhalaa. Solo. Dambalee dhaabbadhu. Dambalee of Sinaatee tolu dubbata. laa ilaaha. Meeqitee tokko waa gaafadhuun dhalaa qabxanaa biyya Arabaa kana keessa deemaa jiru. Biyya Arabaa keessa maqaa caalaa jedhu tokko dhageessifee maqaa boonaa jedhu biyya Arabaatti dhageessifeeta. Araboonni maqaa caalaa jedhu maqaa boonaa jedhu afaan Oromootiin inni gaafatu. Dhageeffadhu asirratti wanta akkasiif hima. Okay. Maqaa caalaa jaamu haadhaa fi abbaan kiyya jalqaba gaafanaaf moggaasanii. Maqaan caalaa jaamu maqaa Oromummaatii jaanii osoo hin taane yeroonii fi nan dhaladhu sanitti yookaan wayii hin caalanii yookaan wayii hin caalamanii caalaa janii maqaa sannaan moggaasan. Aslan maqaan Oromummaa kan moggoohu wahirra dhaabbatee moggaa malee maqaan kun maqaa Oromooti jaamee kan kennamu hin jiru. Jalqaba isin ibsee ture. Oromummaa keessatti obsisiifin hima. Oromummaa keessatti yeroo roobaa yoo dhalatte roobaa jaamte moggaafamta. Maqaa Oromooti. Akkasi qabadhu. Afaan Oromoo haa ta'u afaan fedhe haa ta'u. Roobaa jaamte moggaafamta. Garuu roobaa jechuun dhageeffadhu. Roobaa jechuun maqaa Oromootii jaamee kan kennameef hin jiru. Amma asirratti gaafii takka isin gaafadhee bara. Ani maqaa Xalahaa kanaan Oromoof qabsaa'ee yoon duhe Oromummaafin qabsaa'e moo Arabaafin qabsaa'e moo maqaa kanaatu Oromoo na godhuu hin dandeenyedha amma gaafiin kiyya. No, anamma kanama isin gaafadhe la. Maqaan kun Oromoo na godhuu hin danda'u. Anamma Oromoof qabsaa'ee maqaa kanaan Oromoof qabsaa'ee yoon du'e maqaan kun Oromoo na godhuu danda'a moo hin danda'u? Abba dhageeffadhu amma. Oromoo tanaaf akka qabsootuuf sabboonummaan si dhagamteetii mi dura? Sabboonummaan maqaa irratti hidhaadha. Hidhaadhee zabt. Lala mana pura dhageeffadha laal. Wanni nan joon. Alaa kulli al kitaaba seenaa dubbisnu nuun. No. La. Dirqama laal. Dirqama wanni ati maqaa kee gattee yoo faallantan jechuudha. Heeraa fi seera Islaamaa jiraami. Heeraa fi seera keessatti maqaa afaan keetiin qabattee amantii keetti fufuu dandeessa. Garuu yoo Oromoo taatee maqaa Oromoo hin qabaanne jechuudha. Ati imaanaa sirra jirru hin guunne jechuudha. Imaanaa sirra jiru akka Oromootti waan ati Oromoo guddisuu qabdu hin goone. Galee? Akkamittiin hin godhini. Mee amma fakkeenya isiniif kaasa. Nama lama fakkeenya isiniif kaasa. Mee Oromumarraa maqaarraa haasa'u jirra waan taateef namuma lama fakkeenya isiniif kaasa. Jalqaba ABO kan hundeesse bara 1969tti jaarraa abbaa gadaa faana. Obsi. Akkuma dhaabbadhu. Solo daqiiqa takanaaf kan. Please daqiiqa takanaaf kan. Please. Jaarraa abbaa gadaa maqaan isaa Abdukariim. Dhaabadhu Abdukariim. Abdukariim kan jedhamu maqaa Oromootii miti jechaa jirtan. Abdukariim. Taaddasaa Birruu maqaan isaa Taaddasaa Birruuti. Taaddasaan Birruu waan Oromoof qabsaa'eef Oromoo ta'ee jaarraa abbaa gadaa ABO hundeessee Oromoof qabsaa'ee waan du'eef sababa maqaan isaa Abdul Kariim ta'eef Oromummaan irraa ni haqama. Takkittii tana qofa naaf deebisa. Inna qabu garuu Oromummaan erga hin haqamne obsi Abduusi Waan hin deebisu jira qoy. Jecha Xalaa kanatu natti tole jennaan. Maal deebisuun barbaade beektaa? Maqaan ammaati gaafatte Taaddee Birruutis jaarraa abbaa gadaatis maqaan jaraa amma kan itti jette kun maqaawwan maqaa Arabaa ta'eef Oromummaa irraa mulqamaa jedha. Anamma san isiin hin jenne anamma kan isiin gaafachuu jiru dambaliitu maal naan jee an Oromoodha yoon du'e maqaan rafisa maqaan kiyya kun narraa haqaa jennaan Oromummaaf duun kee sabboonummaa keessa keetii ibsaa naan jee maqaanoo sabboonummaa fi maqaan walirratti hidhaadha jennaan eeyyee sabboonummaan maqaa irratti hidhaadha naan jee erga akkas taate dhageeffadha gaasirra waan takka isin hima
erga kastaate elemoo qilxuu kan jedhamu maqaan isaa Hassani jaarraa abbaa gadaa Abdul Kariim warri qubee goche Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee faadha. Maqaan isaanii kuni sababa isaan maqaa Arabaa qabaniif sabboonummaan isaanii irraani kaa. Maqaa isaaniitu maqaa Arabaati jedhamu malee isaan Oromoodha ammas. Maqaan isaanii garuu maqaa Arabaati waan ta'eef Oromummaan irraan bu'u. As keessatti miidhaan maqaan fidee fi bu'aan maqaan fidee maali naa himaayyee. Isaan Oromoo ta'uu irraan mul'atu jiru garuu maqaan isaanii erga maqaan san isaan Oromoo ta'uu irraan mulqine maal ta'ee maqaa fi Oromummaa walitti hidhamana. Dhalaa ati bar isaan maqaa Arabaa irraa gara maqaa Oromootti jijjiiranii ati hundaa'uun maqaa Arabaatirraa maqaa Oromootirraa gara maqaa Arabaatti jijjiirtee uyyara. Ati amma kan keessatti jibbaan akka qabdu tokkoon na laatti dambali an dhuunfaa kiyyarraa naasoyin an dhuunfaan kiyya an caalaa xalahaan xalaha maqaa lamaaniif yaamuu danda'a biyaan sana oliitiif yaamuu danda'a maqaa. Maqaa kanaa baafattee jette jarammoo Abdul Kariim jaarraa abbaa gadaatti jarri maqaa Arabaarraa maqaa Oromoo deeffate ati immoo hundaa'uun maqaa Oromootirraa maqaa Arabaa deeffatte faallaa taate jechuudha. Asirra wanta akkasii himame jaarraan abbaa gadaa kan moggaa'eef la akka nama seenaa Oromummaa beeku akka nama amantaa beeku waliin haa dubbannu. Jaarraan abbaa gadaa gaafa qabsaa'u sanii amma wanta akkasii hima. Gaafa jaarraa abbaa gadaafan asirratti Oromummaa fi maqaallee asuma qabadda bakka tanatti. Gaafa qabsaa'uudhaaf Somaalee dhaqanii qawwee kadhatan. Gaafa Somaaleen akka eenyummaa isaanii jijjiiran gaafatan sanii lakki Oromoo taanee baanee Somaalee taaneen gallu gaafa jan sanii maqaa isaanii waakkatanii bakka sanitti takkittiidhan. Maqaa isaanii waakkatanii maqaa Abdul Kariim jaamu waakkatee jaarraa abbaa gadaa moggaafatee maqaa Hassan jaamu waakkatee elemoo qilxuu moggaafatee bakka sanitti. Maquma kanaan qabsaa'aa turan miti. Obboleessa kiyya bakka biraan nu fiitu jirta bara. Wanni nuti haasoo jirru maqaa kee dagattee fakkeenyaati himte dhagay xalaa fakkeenyaati himte faallaa ta'ee dhufe jarri maqaa Arabaarraa gara maqaa Oromootti jijjiirrataniiti qabsaa'an ati immoo maquma Oromootu fuutee maqaa Arabaa deebiste akkamiin nuu qabsaa'uu dandeessame. Dambali ati dhuunfa an qabsaa siin hin jennee bara biyya namaa dalagattee fakkeenyaaf Oromoo qabsaa'ee du'ee jettee bara jarri Oromoo qulqullaa'eeti Oromoof qabsaa'e ati hundaa'uun Oromoo ni qaadde akkamitti nuu qabsaa'uu dandeessaa. Hundee laaluu qabda amma maqaan kiyya caalaa jeesii miti. Moggaasa maqaan kiyya jalqaba gaafa naa moggaa'u xalahaa jaamee naa moggaa'ee maqaa xalahaa Alaa ammati qodura wanni haasoo jirru if jibbinsaa kanaati obboleessa. Ummanni if dagatee eenyummaa isaanii dagatee akka Somaalee ta'u jira ummanni. Namni nu qaadi akkamiin nuuf qabsaawa. Mee dambali asirratti isin kaaduu fi wanta akka isin hima erga maqaa fi sabboonummaa walirratti hidhame mee jechuma tokko qofanaaf deebisa la dubbii keessan fi obsisiifin hima maqaa roobaatiin maqaa odaatiin maqaa maaliitiin moggaasa jalqaba maqaan haadha abbaa maqaa san moggaasanii Oromummaa tana hundeessee warri asiin nuungee ni jira. Akkam? Maqaa roobaatiin maqaa Oromoo aslii hajjattan amma Oromoo ta'a hajjattan kana maqaa roobaatiin maqaa gadaatiin maqaa odaatiin maqaa Oromummaa aslii kanaan qabsaa'ee Oromummaa tana hundeessee kan harka kaa'ee ni jira ije takkittuma tana naaf deebisa. Maqaan Oromoo bar guyyaa keessaa jijjiirame malee durirraa maqaa Oromoo dambali no chittin deemin maqaa amma Oromoo ta'a jettanii dubbattan maqaa roobaa maqaa odaa maqaa Oromummaa mul'isu kanaan qabsaa'ee Oromummaa amma nuti harkaa qabnu dhaaba nuti amma jala yaanu kana warri hundeessee namni nu harka kaa'e ni jira hin jedhe ni jira yookaan hin jiru kanaan deemeeti siyaasatti nu galchuu no siyaasatti hin galchu siyaasatti ati immoo ilma qabsoo keessa nu galchaa jirta nooloo stop yaa dambali amma wanni nuti nu xahlaa ati maqaa kee dagattee deemtee karaa kaan galtee umaatii miti rabbi Soli please shaagaltu maqaan sun umaa Soli la sanii miti yaani maqaa dhuunfaa kiyyaa dhiisa an dhuunfaa kiyyaa an nama tokko Oromoos bakka hin bu'u Musliimas bakka hin bu'u. Namni hundi akka xalhaa ta'u feen
Inseen. Eh, Jannata singalchuu nuti oromummaa keenya taa'u qaba taa'u qaba taa'u qaba. ayyee asirra waan takka isiniim. Laala akkasuma Asirratti ayyoo soli asirra waan takka siim. Anamma xalahaa baafadhee xalahatti inni dadhu Umar baafadhee Umaritti inni dadhu. Oromoo keessaa garuu goototaan itti hidhachuu qabu. Oromummaa hundeessanii na harka kaanii jeekaniin itti amanu kaniin itti hidhachuu qabu. Maqaa isaanii moggaafachuun danda'ami. Gootota Oromoo akka chaayinaa yeroo jettu chaayinaa fakkeenya fudhachaa jirra jechuudha. Anamma soli Eenyummaa isaanitti boonan. Nutillee Solo. boonuu dandeenya. solo waan akkasii. Anamma fakkeenyaaf. Anamma Oromootti ni dadha. Isaaniitiin boonu. Maqaa keenya boonu. Anamma Oromootti ni dadha. Anamma Oromootti ni dadha. Oromootti hidhachuuf maqaa kiyya immoo Hassan jee moggaafadha. Hassan Ibrahim elee moogiltuu jechuudha. Yoon fedhe Abdul Karim jeetiin moggaafadha. Jaarraa Abbaa Gadaa. Yoon fedhe Muhammad jeetiin moggaafadha. Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee. Rakkoo maalii qabayyee? Maqaa Oromoo. Laal dhaggeeffadhu. Hundaan fakkeenya chaayinaan alattillee biyyi amantii islaamaa jabeessitu haalaan yoo fudhannee takka Afgaanistaani. Afgaanistaan amma aadaa ofii takkaa mudawwar Arabaa uffattee hin beektu, takkaa mudawwar Suudii uffattee hin beektu. Uffannaa aadaa Paakistaan mul'isu uffataniiti jihaadallee godhan. Nuti maaliifi Oromoo irratti sababii amantii doo godhatanii karaa nurratti fe'uun kun maaliif barbaachise? Kaan maqaadhaan, kaan maaliidhaan? Ayyee asirratti waan takka isinii hima. Ulamaa'ii Oromiyaan qabdu warra amma akka Islaamaatti ulamaa'ii Oromiyaan qabdu keessa yeroo isaan daawaa godhan dirqama tawbaa uffadhaadha yookaan madawwara uffadhaadha kajee ajaja isiniif baasee jira. Ummanni laal. Injiru. Gabrummaa laala. Ergan jiraane maaliif nurra fe'anii la anamma yooniin suufa uffadhe yooniin quntaa uffadhe yooniin tawbaa uffadhe yooniin waan uffadhe anarratti hundee qabdu. Dambali wagita kana carranaa kana please. Ayyee inshallah walumaanuu rabbinu. Sheekonni nuti qabnu fakkiidha ummata keenyaaf ummata barataadha jechuudha. Xiqqaa keenyaaf fakkii nuti sheekota waan beekanii akkana jenneeti jala deemnee waan isaan uffatan uffannee waan isaan godhan goon. Maali? Isaan karaan isaan nu oofu jiran karaa dogongoraa, karaa gabrummaa, karaa akka Somaaleeti. Eenyu soli eenyu faan? Lafa akka keetii kan maqaa Oromoo dagatee maqaa Arabaatiin itti fufu. Digalee nuti san dura dhaabbannaa obboleessoo keenya gabrummaa sun nurraa haftu maqaa keenyaan fuunee amantii keenyatti sila jabaannee lachuutu ittiin fufna. Nuti maqaa keenya maqaa Oromummaa keenya hin dagannu jechuun dhaabbanna. Okay, xalahaadhaan maqaa isaa duriitti deebifna ammuma maqaa isaa caalaatti deebifnee fi jirra haraadhaan. Waan takka isin asirratti Dhalaan bar ganamaanuu nu ganee bar maal jennaan? Caalaa taatee jirta kana booda baga gammaddee xalaa. waan takka daqiiqaa takka naaf kanna daqiiqaa takka an akka nama tokkootti abbaan barbaadeettiin hidhachuu danda'a. Maaliif jennaan namaan fakkeenya godhadhu nama tumee naaf ka'a osoo hin taane namaan fakkeenya godhadhu anaan laallata. Yoon barbaade goota, yoon barbaade luyna, yoon barbaade sahabaa, yoon barbaade ambiyoota. San maqaan ani itti hidhachuu qabu san namni lafa naaf kaa'u. Siif galee maqaa xalahaa jaamu kan ammoo jaaladhee moggaafadhe. Maaliif? Waa sababiin xalahaa jaaladhuuf. Taaddasaa Biruurra sababaan isa jaaladhuuf. Kun ammoo Oromummaa narraa mulqa. Lakkii narraa mulqu. Narraa mulquu illee hin danda'u. Maaliif waan jettu? Xalahaa waan nama amantiis beeku xalahaan kun rasuulli sabni isaanii qurashii akka sababii yoo deemne qurashii miti rasuulli keenya wanta tigeetiin dadhabummaa. Abduuse rasuulli fadhu Qureeshii haa ta'u waan fadhe haa ta'u an amma sabni kiyya Qureeshii siin jechaa jira. No qureeshiidhaan rasuulli sirratu sana bakka sabaatti. An sabni kiyya Qureeshiidhaa siin jechaa niin jira amma. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam sabni isaa yookaan horteen isaa Qureeshiidha. Ati immoo Oromoodhaan akkuma sabni akka nuti wal beeknuudhaaf hunda keenyaayyuu Amaara Oromoo godhee nu uume garuu akka ittiin nuti wal beeknuudhaaf jedha Quraanni.
miti maqaan akkuma sabni Qurayshii kun maqaa isa madaalu akka sabaatti maqaa ni qaba. Oromoonis akka sabaatti maqaa isa fakkaatu ni qabaami. No. Akka Qureeshiin maqaa isa fakkaatu qabu osoo hin taane asirratti dirqama seenaa beekuun nurra dirqama. Qureeshii sabni jaamu gosa Nabi Muhammadi. Gosa Nabi Muhammad tana bira Makka keessa gosa hedduu jira. Gosa Nabi Muhammadii fi gosa Qureeshii keessa jirtu sammi wajjin maqaa isaanii wal bira qabdee ilaalte hedduudha. Maqaan isaanii kan wal dhufu. Siigalee maqaan isaanii kan wal dhufu hedduu. Sun ammoo obsi Abduu Seefin ibsa bakka tana. Dhageessee amma achirratti maqaan kun saba Qureeshiitu maqaa akkanaa moggaafata. Saba Oromoo maqaa akkanaa moggaafata. Saba Amaaraan maqaa akkasii moggaafata. Osoo hin taane waan irratti hundaa'uu qaba isiniin jee. Maqaan maan ilmi namaatu jalqaba yeroo namaan moggaafamu. Zimbiloo akkanuma lafaa kee namaaf hin moggaafamu. Akkamiin moggaafama? Waan irratti hundaa'ee siif moggaafamu qaba. Yoo maatii nama rasuulatti hidhatu taate, nama sahabatti hidhatu taate, yeroo ati dhalattu sani sahabaa keessaa nama humna isaa, jeenummaa isaa, arjummaa isaa, amantii isaa, muuminummaa isaa jaalatan maqaa nama sanii siif moggaasan. Maaliif maatiin kee maqaa akkasii siif moggaasan? Waan ati Oromoo ta'uu dhabdeef osoo hin taane waan ati akka isa sanii taatu barbaadaniif. Siif galee akka isa sanii akka taatu waan barbaadaniif maqaa nama sanii siif moggaasan. Sooliin irraa fuudhi. Gabrummaa fi maarreen as keessa hin jirtu. Maqaan sin bilisoomsu maqaan sin gabroomsu. Gabrummaa obboleessa kiyya lasan. Amma Somaaleen gabrummaa keessa kuttamu hin kunne. Namni takka ati Somaalee fakkeenya nuun godhini. Soli Somaalee fakkeenya nuun godhuu hin dandeessu akka Oromootti maaliif yoo naan jette? Maaliif naan jee? Akka Itoophiyaa osoo hin taane akka Afrikaatti biyya osoo hin taane mootummoota naannolee jechuun naannoon beekamtu. Kasilaa fakkeenya namni godhachuu qabu Oromoodha malee Somaalee fakkeenya nuu godhuu hin qabdu. Somaalee jechuun saba Oromootti hangaarraan tanaan ijaarame ni bara. Fakkeenyaaf miti bara. Waan isaaniif dhufeen waan isaan keessa galanii si agarsiisu jiran. Isaan Somaaleedha obboleessoo. Waan fadhan keessa. Ammalaan dhaggeeffadhu duraa. Isaan Somaalummaan qaban obboleessoo maqomaani Somaalee malee wanni isaan godhan wanni isaan nyaatan maqaan isaanii hundinuu Araba. Bakka akkuma xumuraatti liigiin isaan keessa jiranillee Arab Nation. Galee isaan garuu Arabaa miti itti hundi yaada. Galee dagannu amantiin eenyummaa kee dagaddi jettu hin jirtu. Suni maqaa Arabaati. Maqaan Arabaa. Galee yoo furannillee akka lammaffaatti furanna malee. Ayyee asirratti. Asirratti amantaan eenyummaa kee dagaddu jettu hin jirtu kan jettee fi amantaalee addunyaa tanarra jiran amantaa kuma 10 ol jira biyyaansi. Amantaalee tana keessa amantaan eenyummaa kee waan akkanaa tanaafiin si uume jee Rabbiin dubbate amantaa Islaamaa keessatti. Rabbiin Quraana keessatti wanni niin gosa godhee isin uume akka wal beeytaniif je. Anamma Oromoo ta'uu kiyyana beeyta Oromoo ta'uu keessin beeka. Maali kanaan achi ammoo ta maqaarra yoo deebite namni maqaa sabboonaa jaamuun maqaa roobaa jaamuun maqaa gadaa jaamuun maqaa odaa jaamuun qabsaa'ee Oromummaan harka kaa'ee hin jiru. Yoo maqaa irratti hundooytee sabboonummaa maqaa irratti hirkifte namni maqaa kanaan soolii na fixachiisa. Maqaa keenyaaf duune qaba obboleessoo. Maqaa keenyaaf miti. Maqaa osoo hin taane maqaa wanni jaamu Jibbaa maqaa Oromoo irraa ni qabdaa. Jibbaa ni qabdaa maqaa Oromootirraa. Maqaa Oromoo irraa hin jibbaa qaba isiniin jechaan jiru. Baryaada namaa maanuu osoo wal hubanne bareedaadha na fakkaata obboleeyyan. An jibbaan maqaa Oromoo irraa qaba osoo hin taane laawwanni siin jechuu jiru Oromummaan dhiiga malee maqaa miti. Islaamummaan amanti malee maqaa miti. Akkasitti kanarra walii agallu. Ammoo Arabaa barbaachisa. Kun bakka tan ammasiif ibsagaa. Maqaan Arabaa maaliif barbaachise? Maaliif barbaachisa osoo imaanaan saba keetii irra jirtu maaliif maqaa Arabaa baafattaa? Ayyee imaanaan saba kiyyaa kanarra jiru. Imaanaan saba kiyyaa kanarra jiru
maqaa akkas jaamu hin moggaafatin. Maqaa akkanaa moggaafadhu osoo hin taane imaanaan saba kiyyaa kanarra jiru. Oromummaa kee jabeessi, daangaa kee tiisi, Oromummaa teetiif du'idha. Maqaa dhaabatta. Alaa kanarraa gaaffii qaba. Solo. Alaa kanarraa الله وبركاته والله أجن ألا Jirra Ustaaz Abu Muhammad. جرانا كان نامي جرانا أرونو متى دورين كيسانيس بتا ماذا so وانس نينجي السلام عليكم لا بتبتما متي متى دورين نافنجل لبيتا 1 point كيساني ناقلو ديو to be honest listen ناقل يا ميتون دديم يتون بكتكر تاو تنجرتاني بيتو جمانا إذا كان ديمو جرتاني Daanii si baasa lasu. Wanni nuti jenne akka Oromootti dhagee jirta. إندا جينا go ahead Akka Oromootti imaanaan nu harka jira. Maqaa keenya guddisuuf saba keenya guddisuuf. Digalee maqaa keenya dagachuu hin qabnu eenyummaa keenya dagachuu hin qabnu. Amantiin addunyaa sanarraa maqaa kana qabaachuu qabda amantii sana seenuuf kajattu hin jiru. Amantiin Islaamaan jettu amantii Kiristiyaanan jettu. Kara lachuutu maqaa kee qabattee amantii kee itti fufuu dandeessaa. Maqaa keenya maqaa Oromoo hin dagatinaa itti fufaa. maaliif ajjeesnaa maqaa keenya? Yaa maqaa keenya maaliif ajjeesnaa waan joon itti rufu jira dhageessee maal? dhagee so waan jedhe mee inshallah assalamu alaikum duran dursee Maalaikum salaam. nuti gartee oromoodhaa miti Yaa oromoo eenyu seeqan iyyoo kee dhiigam eenyu seeqanneen sin jee Uumama rabbiin nu kanne bas. akka amannutti. no gaafii xiyyaa deebi solo wajjin haasa waan baay'ee solo ma wajjin haasa dhaggeeffadha isin daawwattoonni solo eenyu oromummaa seeqanne Yaa akka amantii kiyyatti rabbiin naa kanne. akka amantiititti Egaa what do you mean eenyutu oromoo tana eenyutu ati oromoodha jee eenyu seeqanneen sin jee waan aadaa fi abbaan kiyya waan Oromoo dhalatee fin Oromoo ta'e. okay anyway rabbumaan namaa kan amantii islaamaa tana eenyu seeqanne Amantii Islaamaa kan rabbiin naa kanne. dhiira eenyu si godhe dhiira eenyu si godhe Rabbiin naa godhe. okay choice qabdu kana oromoo ta'uu choice qabdu dhiira ta'uu choice qabdu islaamummaas rabbiitu irra seeqanne miti do you have a choice to be oromo or not No. choice qabdu waan rabbi seeqanne bar is a gift from allah afaan oromoo ta'uu seeqan Oromoo. dira namni biraa dhaggeeffatan irra gaarii bar jechuun oromoodha baranis atis oromoo atis islaam anis islaam bar wayirra walumaa jechuun walumaa galuu deemna malee waan biraati miti bar miti so gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii tanaa isaa ummatee afaan addunyaa kana jiru hunda isumaatu kalar adda addaatis godhee faranjii kaan godhee kaan araba godhee kaan eenyu godhee diversity ummata agartu kana hunda rabbiitu uume namnummaa ilmi namaa ka uume hin jiru so waan oromoo irratti amma keessin jettanitti maqaatu gartee maqaa arabaa kana nu gobroomse moo mee maali tanaan naaf hin galin Maqaa Arabaa hin barbaachisu. Bakka nuti. maqaan arabaa kami maqaan arabaa Maqaa Abdallaa jetta. Abdallah maqaa arabaa Abdallaan dhaggeeffadha siin Abdallah jechuun dhaggeeffadha siin dhaggeeffadha maqaan arabaa akka jiru maqaan arabaa Jabal Abdul Uzza maqaa adda addaati amma gartee akkuma oromoo tana keessatti gaara tullu eenyu jaan dhaggeeffadha siin fi nama dhaggeeffadha kaa dura dhaggeeffadha jiran Hundi isaa. dhaggeeffachuutu hin jirtanii bal rasuulii alayhi salaatu salaam akka jee maqaa rabbi biratti akkaan jaalatama maqaa arabaan jen Abdurrahmaan Abdu Zaboor Abdu Salaam akkanaa kana baafadhaa jira rasuulis Qureeshii yeroon isaan gartee keessaa dhufu san maqaa adda addaa fokkotaa baafachuu turan gartee maqaa fokkotaa irraa jijjiiree maqaa gaggaarii isaaniif moggaasa jira keenya amma keessan jettanitti okay yoon Abdu Salaam baafadhe oromoon ta'u Naa bakka imaanaa sirra jiru dagatte. responsibility irra jiru hin daganne oromoo waan oromoo si godhu takka maali dura Wanni Oromoos wanni Yes. dhiiga keeti wanni Oromummaa kee laal wanni Oromummaa kee agarsiisu siine Oromummaa kee addaan baasu guddisu maqaa kee galee kan akkasitti naman. Jamaal kun Oromummaan Oromoo yoo hundinuu maqaa Oromoo takka illee hin qabaanne okay faranjiin tokko ka maqaa arabaa qabu faranjiin ta'u
dura bar dhiigaan Oromoo taata achi booda dhiigaan Oromoo absolutely Oromoo dhiiga waliin laallu bara ammaan Oromoo eenyu Oromoo beeku waan siin je Oromoo ta'uu takkaaf qualification Oromoo waan si godhu maali dura dhiiga keeti. that's it Egaa garuu nuti imaan waan nurra jiru haasoo jira bara. Imaanaan nu harka jiru. Oromoon akka guddattu akka hin duune maqaan keenya akka guddatu akka bal'atu sanii imaanaa sanii nurra jira. Akka Oromootti duraan dursa Oromoo taaneeti akka Oromootti maaltu nurra jira? Maqaan taane already Oromoo taane wanni hareettaan hin jirtu Oromoo no Oromoo taanee jira garuu yaa akka Oromootti waan nurra jiru jira. Waan dirqama nurra jiru jira. Saba keenya guddisu maqaa keenya bal'isu. Okay, maqaa Muwaaziitii fi maqaa Xalhaadhaan san lachuutu godhamutti hin jiru. Oromoo yoo xalaa ta'e Muwaaz ta'e Oromoon ta'u jechuudha. Hin guddatu Oromoon. Dirqama isarra jiru hin guunne. Responsibility Oromummaadhaaf qabsaa'u biyyatiyyaaf qabsaa'u saba kiyyaaf qabsaa'u na dhorka. Takkaffaan isaa maqaa Engkau dorko Abu Muaz. Abu Muaz amat anak surat maaf. Abshir. Jara keenya walii suuta jaa walii jaame walii jaa suuta walii jaa walii takkan buune waa lama qabnaa manuti Oromoo si Islaamaas jidduu kanas qabiraa jira amantii qabnees ni jira beeka. Namaa miti mata lasa lasa obboleessa kiyya ani akka Oromootti yoonis sadarkaa bareedaa takka gahee galee maqaa Oromooti yoonis sagantaa san gahee hanqamiin an saba kiyya guddisa. Boquma saniinu galee gu akka addunyaatti dhaaltee uummata fiiguu kubbaa waan fedhaa ta'u yoo wanti kun sagantaa kanatti namatti tokko argite hanqam maqaa kana bal'istee hanqam saba kee boonsitee. Saniimi garuu yoo maqaa kee dagattee maqaa dirqama sarratti hin tahin caaljattee filattee deemteen. Okay, jechuun amma rabbiitu naaf jedhe islaamummaas rabbiin naaf jedhe maqaa Abdusalaam baafadhu naan jee rabbiin kiyya nabiyyicha kiyya akkas naan jee. Dirqama sarratti. Dirqama narratti nabiyyicha maqaan akkaan jaalatu ilmaan keessanis maqaa gartee akkana baasaaf jee naa moggaas. Nabi Muhammad eenyurraa dhufe Oromoodha moo Arabarraayi? Duba yoo dirqama ta'e nama tokko please walit jennaa dhaabbadhu. Nabi Muhammad eenyurraa dhufe? Araba. Arabara eenyu isa filate? Eenyu isa filate? Rabbitu Quraaniin afaan kamiin bu'e? afaan Arabaati. Afaan Arabaatiin bu'e. Afaan Arabaatiin bu'e miti. Nabi jechaas rabbitu filate. Afaan Arabaatirraa filate. Quraanas afaan Arabaatiin buusu filate. Nabicha rabbiin filate saniitu maqaa akkanaa rabbi bira jaalatama akkanaa baafadhu yoo naan jee nabichaan hordofamoo soloon hordofa? Okay, so maqaan Arabaa baafachuun dirqama. Dirqama siin hin jenne maqaan Arabaatii fi maqaa gaarii adda baasi maqaa Arabaa siin hin jenne ummanni addunyaarra jiru jenereeshinii ati lakkoofteen finne kun hundi maqaa qaba saba qaba ganda qaba afaan qaba aadaa qaba kaalchiraala qaba mi. No ati dirqama narratti jettee bara amma wallahi amma addaan naa baasi. Dhaggeeffadhu siif galuutu hin jiru wallahi I don't know you don't understand me gartee waan isin jee nabiyyichi eenyurraa dhufe? Arabarraa dhufe arabarraa eenyutu isa erge? Rabbitu isa afaan addunyaa dila kana keessa afaan kamtu filatamee quraanaan bu'e? afaan Arabaati. Eenyutu filate? Rabbitu filate. Nabichas rabbitu filatee miti. Nabicha erge kanaatu maqaa akkana kana gaari rabbiin kana jaalatan jee nabicha kiyyaan hordofamoo maqaa keessa maqaa gaarii baafachutti soloon hordofa. Okay. Kitaabni nabiyyi biratti bu'e maqaa afaan kamiin bu'e? Kitaabni nabiyyi kaaniin bu'e afaan kamiin bu'e? Rabbiin Nabi Muhammad malee ummata asiin dura waqtatee wamaa ja'alna ummata asiin dura afaan saba isaaniitiin ergee Israa'el afaan Israa'eliin yoo saba hunda keessa afaan isaaniit erge Nabi Muhammad alamatti ergine jedhe. That's why it's a different. Tolo dhimma amantii seenin dhimma maqaa amantii seene jiran amantii seene bara maqumarraan jira bara maqaaraan jira amma takkuma naa hime maqaa khalaas wallahi billahi ammaan waan inni filadhu maqaan kun dirqama moo dirqamaa miti wanni sirratti hafun dirqama siin hin jenne maaliif gara bara biraa gaddeemu jiru dirqama siin hin jenne maati maqaa gaarii baafachuun afaan feete maqaa gaarii baafachuu dandeessa si galtee saba Oromoon tiyyaa sa'aatii tiyya maqaa gaarii afaan feeteen
maqaa jaalatte nama moggaasu dandeessa. Atis maqaa jaalatte maatii teeti moggaasu dandeessa. Ammoo irra jaalatamaan maqaa kana nabichinaan jee kan hin hordofu. Kamtu priority irra naa caalaan jeef. Okay. So Akkasiin jee malee hin jenna. akka ayyee karaa keetiin yoo deemne hundinuu maqaa arabaa qabaachuu qabna jechuudha. No, sin hin jenna. Ammallee si galaan jiru. No, sin hin jenna. Ana akkas hin jenna. Ati maaliif you focus on Arab? Maaliif focus goota Araba irratti? Arabni Araba, Oromoon Oromoodha. Solo ko maaliif Araba irra focus goota? Ani isaan irra focus godhu sin jenna. Alamni kun hundi Araba qofan jiin Yahuda, Jewish, Araba, nan Arab maqaa fi afaan addaa namuu qaba. Afaan isaatiin baafata namuu. Oromoonis afaan qabdi maqaa qabdi ni baafatti maqaa gaarii. Okay, Ani maqaa maqaan kee maal amma? tulluu baafachuurra maqaa Abdusalaam jedhamu kan Rabbiin file bareedaa san tunaa jaalatamaan sin jedhe. Okay, okay. Rabbi si file san. Maqaan kee. Okay. Maqaan sanarra bareedaa si jiru. Saniimi? Maqaa bro. Bro, I don't know. Jechuun mee take it easy. Bishaan dhugi meetira takka nama biraa dubbatu. Dubbadhaa jara keenya. Gabrummaa kun naaf hin galle. Gabrummaa miti. Maqaan namoon gabrumsu. Yoomiyyuu maqaan namoon gabrumsu. Gaaffii abbummaa gaafatte. Gaaffii abbummaa gaafatte. Qama